يا شهر الوحدة أهلا، يا شهر القرآن أهلا، يا شهر الغفران أهلا، يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوكتوتا خبجمتوتا أمانة توب أكم جرتان متقاشتي جرتو بغا جراتان سنين جتا أكسمو وريمن تبراس شمار كفوني أبلينجي هندغيسانو سلام دان ديتوان راغادي بكي سنجرتان تحاو جتي سنارك عبدال سنين جا أكسمو فاميلي أرى والتي ديبيني جران سنين جا مالي والتي ديبيني التاني nadaafa soomanaa yookaan nadaafa ramadaanaati walitti deebinee arralleedha. Sa'aatiin tun sa'aatii meeqani beektan akka Itoophiyaatti halka irraa sa'a 10 akka Suudiitti halka irraa sa'a 4 sa'a 4 jechuudha. Akkasuma amman tana ka'ee alli alatun yaani suxoo gubbaa rabbiitiin yaani karaa gubbaa fooqii karaa gubbaa rabbii gadi qaqqabu jira jawwaala ol qabee jechuudha. Akkasuma viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa isiniin jaabbileen kiyya. Like godhuudhaan eegalaan isiniin jaa akkasumas subscribe godhuudhaan na jajjabeessaan isiniin jaa family amma booda maarshii 5 irraan kaa'an isiniin jee kunoo jammaree jira darajarraan gaddeemu jiru osuman darajarra gaddeemu jiru turuu namni ribaa kee jalan taa'u jettan isin sa'a 4 halka irraa sa'a 10 jechuudha. Intalti dubraa tasaanii kaatee jalarraa kunoo shabakaa laalu jirti dukkana tana keessa sambuuda ammunti yoo kushiinaa seentee faa qabsiifattee shaqqala kiyya dalaguuti jammaruu deema. Osoon karaa dalagaa hin deemin duratti bishaan dhuguu fi mee namni akka kiyyaatti ganama subii sirrii baaqatan bishaan owwaa dhuguu jaalattan. Wallaahi isiniin jaa an ganama subii akkaan irrii baaqetti bishaan owwaa yoon dhugee hedduu natti tola baqqaanii jiraami. Guyyaan sananaaf baqa guyyaa nashaaxa. يعني بقى هدو جالد بشان هو مكرامي والله هدو وريد على كامنا ماتي في اللي ميه مكرا والله هدو تكنا تطلع هدو كمالنا تطلع أما بشان هو جو قد أجرا أرى خيسيقا أما انتنا كأي مالين قد إجيما أصون ميشاور التلاك أن ندر قاوان دافاف قاوا يعني maaninja egaa gaawuma yaani afaan oromootiin isinii kan ja'a nan cinqamaa bar way kasiiftee isin amma guyyaan kun jummaadha jummata yaani guyyaa jummataa jarri kiyya manan ta'an isinii galee laaqana bakka biraatii nyaatanii sanii fi naannoo dalagaa guyyaa kana dalaguu deema amma gaawwaa irraa kaayee akkuma agartanii timiraa fi waa hunda dhiyeessee fi sanbooda hanga gaawwaan bilchaatu barraadaaf haa gadi guuruu jira jechuudha. Sambuuda barraadaa kiyya gadi guuree kilooraksii dhabdi godhee bishaan owwaatti naqee barraadaa hunda kilooraksii xiqqootti naqeetinna bishaan owwaa gubbaatti naqee daboolee kakkaa'ee jechuudha. Sambuuda finjaal fi kaasa waan shaayii fi gaawwaatti dhugan as fuudhee distii tana keessatti guuree asittis bishaan owwaa fi kilooraksiitti naqee asittis akkasumatti kaa'ee jechuudha. Sambuuda meeshaa akkuma agartanii meeshaa dolaaf keessan hunda maqsalatti as guuredhee kilooraksii fi feeriitti naqadhee dhiquu kiyya jammaree jira jechuudha. Sambuuda laalla dalagaa tana jechuudha wallaahi wabillaahi xiqqoo irraa isin garsiise amma meeshaa tanaas hanganuma agartan malee hin agartan yaani ifimmas giseen barraadaa dhiqu firii lama. Malee kaameraan dhaabee jechuudha laayifiran ture guyyaa sana masa laayifii gara sa'aatii meeqaatii waraabee seetan anumatti daakeen jettanii isa guyyaa sana wallaahi nashaaxan qaba akkasiin kaniin yaani ni jiraamti matbaha kana yookaan kushiinaa tana wallaahi wabillaahi keessaa duuba isii wanni takkanarraa ni hafte honji numan faradii takkittii boodaa dhiqeetiin ilaa doolaaba yaani keessaa biduuba isaadillee dhiqee meeshaa isin agartan dhiqee alatti gadi guure ala yaani saala matbaqa alatti gadi guure meeshaa takkitti boodaarra isa keessaa duuba isaa dhiqe akkasiin gammachuun qaba wallaahi dadhabbii takkan qabu madri eenyumaa du'aa inaa godhu jira billaa aleekum barbarnatti daakee barbaran anumatti daakee amma kunoo barraadaan dhiquu jammaree jechuudha.
bishaan dhukkeenarraa kaasee waqtiin tun sa'a meeqa yeroon tun sa'a takka minaan akkanatti fakkaata ganamarraa addunyaan hin qabbanaa hojii sanii hedduu qabbanaa laala qabisa ta'ee bishaan xish amma yoon qabisa kana irraa baasee mushkilaadha yaanii ni jira miti jaaladhanii jara dura akkasitti ishee ta'an jechuusan natti tolu bakka alaa kulli amman tana kun fallaanaas akkuma agartan fallaana ablee minaan waa hunda distiin naqee bishaan uwwatti naqee kilooroksitti naqee sanis kasa kophaa kaayee amma sanis dhiquuf jammaru eegaluutti hima jechuudha. Sakkamiin dee barana kamiin dee isa dhugaa uummata xushiin dee bilee jalatti sagalee waraabuun nan dagadheessaniif natti fakkaata. Amma kun akkuma agartanii asitti fallaan dhiqu jira. Ifi ablee maal jaangaa ammas waa hunda baqqaati alaa kulli. Wannatti fayyadaman xixiqqoo san agartanii san hunda nama dhiqu jammaru jira jechuudha. Bishaan dhukkeenarraa haaseen isin hin jaalaal shiinni kiyya cinaan tokko tortoree qabbantiin hin jiren jettu way anaa badu bakka ta'e yaamutiyya miskiina tiyya wallaahi yenii wutti yenii maar akkasitti jechuu sanbooda amman tana kun xumuree laal bishaan akkattiin xurraa godhu laala wallaahi nan faradee isinitti fakkaatee barisin mimaal akkana attaa midiim dalage ganaa si eeggatti yaa musheeyyee eenyunnaan jaasa musheeyyee kun alattiin gadi guuree jechuudha laa meeshaa ganan gaguura san hamma muraasa wallaahi hamma muraasa san booda kun walaa doolaa bakka isin agartan kana meeshaa takkitti wadaa keessaa guure wanni xiqqoon achi jalatti hafte san takka harabaati inni qabdu san keessaa gad fudhatama masseetti deebisa jechuudha. Meeshaa takkitti wada doolaa keessaa gadi guuree jechuudha. Kun amman tan akkuma agartanii doolaawwan dhiquu deema jechuudha. San booda kunoo meeshaa cinaa tokkotti deebisee asitti wanna shaayitti dhuganiin asitti irratti jira. Aboo wanni xixiqqoon tun nama cinqiti. Wanti xiqqoo tana mannaa gurguddoo kuma takka nadda fusseerra jira. Wallaahi hedduu nama cinqiti. Amma kunoo tan akkasitti irratti biyyeetu wanna jala sanirraa ol guuree jira. Silaa waanan dalage guutuu akkaan dalagetti isin agarsiise isinii miti anaa dadhabaa yaani isiniin jiru dalagee tan dadhabee osoo hin taane biloo quma kanaa sagalee jala qabuun na dadhabsiisa silaa wallaahi akkatti imma cina isinirraa agarsiisuun kiyyaa anaaf wanna sanummaa ilaal iswiid maal jaansa wanta jarjar iswiidii maali wanni jarjara san kan ittiin akhiratirraan kaa'e viidiyoo salaasaa lama moo sa'a takkaaf wayitaan daqiiqaa 12tti deebise. Ammoo jaamee isin gadi fageessaadha. Dhugaan isiniin jaa daqiiqaa 12tti deebise viidiyoo sa'a takkaaf yookaan gara sa'a lamaa kanaan daqiiqaa 12 gad deebise. Yaani fiisiise maarshii 5tti itti naqee. Akkasitti kun ammantan akkasitti carras godhe jechuudha. Meeshaa dhidhiqee taniin dhiqa sanatti joogee amma kamiin ta'u jiranii beekanii tosh eegganii haasaa eegumaan haasaa boodaan laayifii yaadadhamoo irra hin jiru itti kun jawwaala naachi taasisan rifadhe kaaboo waa meeqa haasaa garuu wallaahi wayiin haasaa laayifii nam tokko humna jala hin jiru bakka gammadiitumaan achi booda kara dalagaatii yaatti ka'e meeshaa amma xiqqaa hafte takkas bokkattii itti roobuudhaaf as deebisu jira jechuudha. San booda meewwama inni fakkaatu laalaa matbaa kana anaa booda bakkatee awwallaa ilaam mana arbaa kana keessaa jechuudha. Kilaasii ijoollee matbaqni kun nadiifa ta'uudha bakka wanni na gammachiisu wallaahi isiniin jaa kilaasii ijoolleetiif matbaqni kun nadiifatee taanaan ana farahaana wallaahi إذا في مطبخ نظيف إذا في غرفة عيال نظيف أمانة فرحانة والله وبالله ما أدري أما كنوا لا ميشان دو بكسيتي تديبسي فلاجة فريجة كانان الشروي سجرة نين الفات أما قراجكم فاوية داو نابوية أدي قداسا الناس صو ما دي دين جتنيسين خطو نشروي سمان أنجي والله تكان ساينين ندو تكو الفات بكا أدي لمن سندو نتو الفات kun ammoo gurraacha kunnaaf wayyaate adiin guddaan qofaan sossoo mana adii dilaa duuballee laqee hirkisi
nin fiisisise malee mee osaa maal abbaa isaatitti naasharroofamee gisee booda bakka tana numa yeroo hunda numa naddafama diri ijoolleen isaanii fallaaja gubbatti wayii wanna ja'anii biqaanii jiraami yeroo hunda wanna godhanii ammas yeroo hunda yeroo matbaqa dhiqu hunda fallaaja kan hunda akkana sharroofsee wanna hin jiru garuu dabree naddafa jechuudha. Akkasitti ammaan tana kunoo dhiqee itti roogii itti deebisu jira jechuudha. Kaarabaa hedduutu akkan sodaatu jira bakka tanatti wallaahi guyyaa tokkoon akka malee ta'e. Akkasitti saalaa kanaas waliin naalaaqanii anis meeshaa takka ta'aa jirtu matbaqa ala gadi guuree sanboota matbaqa kiyya dhiqee urgaa inni urgaa olaalamatti balaaxaa kana hunda dhiqee jechuudha. Waaw insiin jaabar oh my god libaanatatti buusee ni taphattaasaati wallaahi matbaqa kiyya dhiqee ilaala addunyaa urgaa inni urgaa'u sanboota libaanata kiyya shafitti godhee doolaaf kun akkuma agartan kana hunda babbanee isin garsiisu jira jala san kaarabaa meeshaa kaarabaatti itti guurama yaani meeshaa elektirikaa akkasisa yaa akkasitti meeshaa hunda tartiibee seerattibee dhiqee naddafee itti roogee fi matbaqa kiyya fataa godhadhe jechuun kun ammaan tana tunis tafallaanaati tunis tankoo birciqoo shaayii faadha tunis tan birciqoo gaawwaa shaayii itti dhuganii asittis fallaana dabree yeroo hundattiin haajamne jala kaa'ee tunis tan disxiitii doolaaba disxii jechuudha. Sanbooda maaltu hafe maasoo asitti kun olaal meeshaa xiyyaa jira kilooroksii fayyadam minaamin ni jiraami asitti meeshaa ximiraa takkaa fi waan takka minaamin akkasumatti minaamin sanbooda asitti immoo laaddoolaabni kun hinnaa minaamin akkasittiin xumuree kun libaanata kiyya shafitti godhee fataa zanaa godhee alallee kun horatti beesa alallee ati galuuf hin deemaman tana laatti qote akkana godhee maanna piyoo hedduu dadhabee jira saameeka halkan irraa sa'aa jaabe deeqaa 30 wayi halkan irraa sa'aa jaabe deeqaa 30 wayitiin kilaasii kiyya gale eeganga sa'aa 10tti ka'ee jechuudha. Amman diyalaan mee dadhabdee wallaahi na jala amman shaawariin gala jeetiin ni qabbanaa'amee akkamiin sanbooda ni qabbanaa'amee akkamiin taajee yaadee dirqama dhiqachuun qaba jee maaliif jennaan guyyaa dadhabaan oolee yoo kan guyyaa dadhabaa oolee kaniin hin dhiqanne rafe istiraappoon narraan baatumi sanbooda dirqama dhiqachuun qaba jee achi booda dhiqadhee shaawarii tiyya seenee bee akkasii fiidiyoon tiyya tanarraa tana fakkaattiin sininjaa warri ilaa armaan hojii turtan hundi keessan galatooma hedduu takkanaaf galatoomaan sininjaa bakka tanarraa sirbuutiin jira sirba soomaalii tokko. Akkasii faamilii warri ilaa armaan laaltan laayikii fi sabskiraayib godhuu hin dagatinaa sininjaa. Yaada keessan komentii jalannaa barreessaa sininjaa inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura halkan gaarii yeroon sagalee jala qabu jirutu halkanii. Bye bye my love family tiya isinin jaaladha okay.